Iddoo biraa dhaqanii waa'ee lolaa haasa'uun gaarii ta'a. Mana kana keessatti yaaddi tokkoof tokko mariin godhamu bu'aan irraa eegamus lolli gaarii miti lolli dhaabachuu qabaasa jedhu. Kanarratti namni waliigaluu danda'u qaba jalqaba. Lolli Oromoof hin barbaachisu. Okay. Lolli hin barbaachisu lolli Oromiyaa keessatti haa dhaabatu erga jennee akkamiin lolli dhaabachuu danda'a? Akkuma beekamu yeroo darbee lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamu keessatti adda durummaadhaan qaamni lamaa nudha kan gaggeessaa jiru jedhanii mariidhaaf ta'anii jiru. Qaama mootummaa akkasumas qaama oolaa jechuudha. Adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu nudha kan gaggeessaa jiru lola jedhanii lamaanuu olaantummaadhaan mariif ta'aniiru. Mariin kunii haala eegameef akkaataa sabni barbaaduun hin raawwatamne akkaataa fedhii onnee uummata Oromoo dhaggeeffatanii fedhii uummata Oromoo beekanii akkaataa uummanni keenya barbaaduun mari'atanii fedhii galman geenye baay'ee kufeera jechuudha. Hanqina isaanii nutti mul'isaniiru karaa lamaaniinuu gama lamaaniinuu rakkoo akka qaban dadhabina akka qaban waliigaluu akka hin dandeenye uummanni Oromoo hubatee jira jechuudha. Uummanni Oromoo bal'aan hubatee jira. Lakkii an qulqulluudha mootummaatu badii qabaa badiin hundi dhibba mootummaa bira jira jedhee qaamni yaadoo jiraate dogoggoreera jechuudha. Mootummaan immoo waa'ee nudha aangoo farkaa qabna taayitaan nurka jira warri bosona jiran waa tokko humna hin qabanii faffaca'anii jiru bu'aa hin qabanii uummata irratti kaasnaan galma barbaadan hin gaani jedhanii yaaduun kun hanqina guddaa fideera jechuudha. Waliigaluu dadhabaniiru. Tokkoon ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Uummanni mari'atu uummanni Oromoo hanqina jiran kanaa beekee gara marii gaariitti fiduu danda'uu ni qaba. Akkan hubadhetti gama mootummaatiin tokkoffaa qophaa'ummaa hin qabu ture mootummaan. Marii kana gaggeessuu yeroo jennu qophaa'ummaa hin qabu ture. Qophaa'ummaa yeroo jennu amma mana kana keessatti keera. Warroota kaka'umsa fidan fakkeenyaaf jechuudha. Namoota hidhamanii jiran hiikuu fedhii uummata Oromoo gaaffii uummata Oromoo yeroo dheeraa fakkeenyuma tokko kaasuu hin dandeenye afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u waggaa 25f gaafatameera. Maaltu hudhee akka isaan qabe naaf galuu hin dandeenye. Lakki afaan Oromoo afaan federaalaa gochuudhaaf miizee ka biraa barbaannaa. Afaan Tigiree miliyoonii 2-5 warra miliyoonii 5 guunne oddoo tokkotti walitti qabne afaan Oromoo wajjin miizee goone fedha afaan federaalaa goona. Hin gaafanne jarri. Sabni biraa afaan federaalaa godhe hin gaafanne yeroo waggaa 25f kan gaafataa jiru saba Oromooti ilmaan Oromooti keessumaa ilmaan Tuulamaa naannoo Shawaa jiran hojjechuu hin dandeenye waajjira federaalaa keessatti. Galanii hojjechuu hin dandeenye. Hanqina guddaatu jiru qophaa'ummaan qaban qophaa'ummaa sanaan uummatatti argisiisanii akkaataa mariin sun milkaa'u wanti isaan godhan hin jiru. Ga'umsas namoonni achitti hirmaatan ga'umsa qabu. Dhuguma intarnaashinaali marii gaggeessuudhaaf ga'umsa qabu. Fedhii dhuunfaa isaanii ilaalu moo akka sabaatti uummata Oromoo dursu egeree ilmaan Oromoo fuulduratti ilaalu si jedhu hin qaban jechuudha. Ga'umsa gaariin hin turre. Haxxummaa sadaffaa irratti. Haxxummaa yeroo jennu akkamitti nama dhuunfaa gara aangootti fiduudha kan isaan itti xiyyeeffatan. Namoota dhuunfaa akkas yoo jenne muraasaaf gara aangootti yoo finne mudama yoo laanne fedhii garaa tokko yoo milkeessineef wanti kun hin milkaa'a. Waraanni dhaabachuu danda'anii xiqqeessanii yaadu akka sabaatti bal'isanii yaaduurra haxxummaa jechuudha. Haxxummaa of keessatti qabatanii kaayyoo gam tokko duwwaa kana goonee dhufnaa an keenya milkoofna. Win-winiitu hin ta'in only win. Ana duwwaatu mo'asa jedhu irratti xiyyeeffatanii deeman of tuulummaa afuraffaadhaatti. Of tuulummaa yeroo jedhu maali? Wanni irraa ilaaluu hin dandeenye dhumarratti jechuudha. Ibsa jennoo baasan irraa maal jedhe mootummaan baannee nu baadhaatii gara aangootti nu fidaa jedhanii. Maa inni nu baadhaa jechuudha. Boriif ikko gaafa dubbatan ibsa jennoo tokko gaafa ba'u fuulduraaf illee akkaataa nagaan itti dhufuu danda'u. Akkaataa balbala hin cufneenidha kan ta'uu qabu malee nu baadhaa. Erga waliigaluu dadhabdee iddoo tokkotti mari'amtee humna waan qabaniifidha kan itti mari'achuuf dhufte bu'aa fiduudhaaf wal geesse malee
nu baadhaati mucaa xinnoo miti kan baatanii iddoo tokkotti geessan. Nu baadhaa wanti gara aangootti nu fida. Aangoon sun ikkoo kan dhuunfaa miti kan sabaati ammas. Aangoo sun sheeree haa ta'uudha malee aangoo baadhaa nu fidaa wanti jedhamu hin jiru. Kun hanqina. Noota gurguddaa gara mariitti gama oolaatiinis kan ilaalu akka dhuunfaa kootiitti qophaa'ummaaf bilchina gahaa akkamitti yoo jenne haala isaanii ilaaluu qabu, haala keessa jiran ilaaluu qabu. Akkamittiin aangoon yookaan wanti fedhiin keenya galma'uu danda'u yoomessa beekuu qabu jechuudha. Yoomessa yeroo yoomidhaa eessatti maaloo of harkaa qabanne amma maalirra jirra gara fuulduraatti gar tokko steepii tokko fuulduratti yoo deemne maal fiduu dandeenya? Guyyaa tokkotti wanti dhufu hin jiru. Jijjiirama ofirratti fiduu danda'uu qabu turan. Hin goone jijjiirama ofirratti fiduu hin dandeenye. Kan qaban qabatanii fincaa'u jedhu. Akkaataa waan tokko gara tokko carraa argame tokkotti fayyadamuu danda'uu qabu turan. Carraa sanatti hin fayyadamne kun hanqina guddaadha maal ta'uu qaba amma osoo jennu ammas an akka dhuunfaa kootiitti mootummaan akka mootummaatti miseensota isaa mariisisee uummata bal'aas ijaaramaa jiran caasaa ijaaramaa jiran tokko mariisisee fedhiin sabaa maali? Keessumaa waraanaa hojii wal qabatee fedhiin sabaa maali seeru calalanii mariisisanii beekuu danda'uu qabu. Uummanni Oromoo waraana hin barbaadu. Waraanni nu ga'e jechuu jira. Fedhii uummataa erga baranii booda fedhii daqiiqaa tokko. Fedhii miseensota isaanii erga baranii booda deebi'anii mariidhaaf qopheessanii dhiyaachuu danda'u qabu jechuudha. Laphee bal'aa qabate aangoo guddaatu isaan harka jira, riisorsiin guddaa isaan harka jira. Gama oolaatiinis miseensota isaanii mariisisuu qabu, loltoota mariisisuu qabu, fedhii loltootaa beekuu qabu. Tokkoon jedhanii maal barbaada loltuun? Maali gara fuulduraatti? Akkuma kana bosona keessatti dhagaa tarkaa ciqeeffatee rafee jiraachuu barbaada moo bineensaan nyaatamee jiraachuu barbaada moo gara fuulduraatti akkamitti gam tokkotti dhufnee fedhii Oromoof Oromiyaa galmaan ga'uu dandeenya jedhu irratti mari'atanii sadaffaa irratti wal arguu akka wal argan hawwii kooti. Uummanni Oromoos kanaaf baay'ee chaalenjii gochuu danda'u qaban jedha. Galatoomii fayyaa ta'e Isaayyaas wanta ciccimaa akkas ta'e akkasii baalaansii gaafa ta'uu yaaltu gama lamaaniin iyyuu gaddisiistee ta'een yaada which is expected. Gama lamaaniin gaddisiisuu otoo hin ta'in gama lamaaniin iyyuu qeeqa ciccimaa lafa keessee PP irratti respect and readiness irratti wanta ciccimaa kaastee wanti isaan dubbatan isa baachuu maal jedhamu sana sochii isaan godhan sana irratti gara woboottiinis recognize gochuu fi negotiate accordingly and waraana wajjin immoo mari'atanii it's an inclusive decision, inclusive ta'e godhanii akkuma yaadutti immoo sadaffaa deebi'uu jetteetta yaada babbareedaa kaastee ruukiin sila kan kaaste kan hin deebisnee fi moderator jetteetti. Moderator muraasan qaba isaanis ani gaafadheenii naan malee nama hin tuqanii. Ofii gootis nama tokko al tokko muting godhu blackimen godha deebisu garuu mutii nama tokkoon godhee for the first time I think obsee maalii jedhamti maqaa dheeraa qabdi accountichatu akkasii dhiiraa ta'u durban beeku garuu copy paste ma godhanii wantuma emoji baay'ee qabu akkas godhu namni warri yaalani nuti godheera garuu it's really barbaachisu amma nalaalaa jirutti namoonni respectfully disagreement is ta'e waliigaltees ta'e waliigaluu baachuu isaanii kabajaa wajjin dhageessisuu ni danda'u. Extreme wanta ta'e gaafa arginu garuu isaaniin gaafachuu nan danda'a kan ruukii waan irraanfadhee fi I think miira baate as keessatti nama tokkotu ture networkiin namoota bubbuusaa jira garuu achumatti replenish gochaan deema. Kanatti aansee Isaayyaasitti aansee eekee achi raajiidha. Jitullu milki. No, anatu dursa raajii. Raajii dursita? Eekee ranana. Eekee raasii, okay. Eekee raasii achi raajiidha. Keeriin ni baate networkiitu baase fakkaata. Namni dubbate I think kiyyaa geggeessee. Kiyyaan waan idaamu waan biraa qabdaa? Waan hin qabu fakkeenyaaf waanuma muraasaan qaba nageenya kana gaafa hawwinu akkanumatti salphatti osoo hin taane ekonomiidhaanis hawaasni keenya baay'ee miidhamaa jira. Oomisha isaa gabaa fiduu hin danda'u inni baadiyyaa yoo baadiyyaa biyya magaalaa fide mootummaan jara qallabdayyeen dhiisu
inni magaalaa oomisha san bituuf yoo gara baadiyyaa deeme jarri sanis hin dhiisanii. So rakkina hamaa jira jechuudha waan wal xaxaa ta'etu jira. Kanaafuu uummata kanaaf qabsaa'u taanaan qaamni hundinuu waan kana laalee misoomaanis waan hundaanuu barumsaanis duubatti hafaa hawaasni keenya waan jiruuf aadaa siyaasaa kana osoo nuuf jijjiiranii gartee gara qabsoo nagayaa kanatti aangoo qabachuuf qabsooftee biyya bulchuufis qabsoo hedduu ni ulfaata. Osoo gara misoomaatti xiyyeeffannee mala aadaa siyaasaa kanallee akkuma uummataatti osoo itti yaaddanii hayyoonni Oromootii fi namoonni dandeettii garaagaraa qabdan nuuf jijjiirtanii isa ijuun qaba. Amma fakkeenyaaf namoonni gartee irra baay'een yoo waraanni kun galallee lolli itti fufa qaamota jira. Sammuun isaanii warra lola keessaan baane jechuudha. Duuba yeroo hagayoom akkanatti hawaasni keenya rakkataadha. So kanaafuu furmaanni amma kan aangoo argaa qabus nama keenya nama Oromoo erga ta'e wal dubbatee mala aadaa siyaasaa ittiin bulmaataa kana jijjiiruu hin dandeenyu bu'uurarraa dhaloonni amma jiru kun. So gaafa Wallaggaa waa fiitee Harargee deemuu hin dandeenye Harargee waan jiru qabdee Wallagga deemuu hin dandeenye hagam takka ulfaata rakkoodhaa jechuudha. Kanaafuu sochiinis hin jiru. Misoomaan jechuun akka malee hawaasni keenya hedduu miidhamee hiyyummaa hamaa keessa galee jira. So kanaafuu waan kanatti yaadanii nageenya uummata kanaaf jecha dursa laatanii fedhii isaanii madditti qabanii osoo araara kanaaf gartee haalli mijjatee nuuf milkaa'e yaadajuun qaba galatoomii ayyaana. Fayyaa ta'e ulfaaduu kiyyaa. Keerin Turkii keetu si buusee itti fuufii tullu. AK jechuu kooti I'm sorry AK achi tullu. Hayyee ayyaana akkam jirta namuu baga jiraattani? Baga jiraatte AK. Galatoomii yeroo dheeraa booda waan itti ama'aa turre waan milkaa'e nu fakkaatee abdii horannee eegaa jirru immoo marsaa lamaaf fashalee waan Taanzaaniyaa sun egaa achirraa kaaneetiin dubbanna jechuudha amma waan dubbannu keessatti wanni dhuunfaa tokkollee hin jiru akkasitti wal qubaa qabaannu wal kabajna waan sabaatti jirra dhuunfaatiin waan qabnu yaadaan yoo adda taanee argamne nobody shouldn't take anything personal. Ergan kana jedhee dubbii Isaayyaas dubbate tokko mammaaksa bareedaa tokko mammaaka irraa ka'een gara yaada koo seenaa. Kan qaban qabatanii fincaa'u waan jettu tokko qalbii na fudhatte. Asumaan waan ani jechuu barbaadu xiqqoo akka kolfuus ta'ee waan baay'ee tokko yaadaan ta'e. Isaayyaas dubbii dubbatteef egaa namuu fincaa'uma jira. Namuu fincaa'aa akka jirutti quba qabaadhu. Kana ergan jedhee gara yaada kootti kallattiitiin dhufuutii fi afaan Oromootiin dubbachaa jirra. Sagaleen xiqqoo rakkoo qaba maaliif? Dhaga'amami ayyaana? Sagalee keessatti deddeebisaadha? Okay, waatu bilbilatu lixee bahee jechuudha. Aappii kee swipe up godhiitii aappilii qabda taanaan swipe up godhiitii yookiin pause mute and mute yoo gootes ni deebi'a fakkaata. Swipe up gootee achi Eke ati beektaa akkanatti marii akkamii akka jaalladhu kan Isaayyaas kun xinnoo suquuqxe fakkaata malee let's not try to address each other laterally idea sanarratti because yaadichuma irratti akkuma ati jette mammaaksicha irratti waamtee mammaaksichuma taaklii godhi malee baluu jettee gaafa nama haasofsiistu baluunsaa immoo akkam nagaa jirta siin jechuu Bareeda nin fudhadha. Galatoomii kallattiitiin gara yaada kootti yeroo deebi'u erga mariin sun fashalee wanni deemaa jiru like waraanni nun barbaachisu no war ka jedhutu jira. Asirratti gaaffii qaba jechuudha. Qabxiinaa qabadhu ayyaana. Okay, which war? Why war? No war. How? Gaaffii kana sadan. Yoo naa qabatte wanneen ani kanaa booda qolarraa baasee dubbadhullee yeroo kofaana waan na daangessaniif bal'inaan daran yaada baay'ee keessaa maddisiisuun ni danda'ama jechuudha gaaffii jedhan kana keessaa. Ergan kana jedhee egaa afaan Oromootiin dubbachaa jirra. Haa dubbannu afaan Oromootiin malee dubbiin keenyi dubbii Oromoo fi Oromiyaa qofaa miti. Dubbiin keenyi dubbii siyaasa Itoophiyaa keessadha jechuudha. Dubbii siyaasa Itoophiyaa keessatti yeroo haasofnu no war ka jedhu faana wal qabatee fakkeenyaaf lola obbolaa jennee kan Oromoo qofaa keessatti kan haasofnu jechuudha. Dubbiin keenya dubbii siyaasa Itoophiyaa gaafan jedhu
OPP'n mootummaan biltsiginnaa mootummaa biyya Itoophiyaati. Kanarratti walii galla jechuudha. Isa keessa Oromoon biltsiginnaa ni jiran jechuudha. Kan kalee OPDO kanarra biltsiginnaa ta'an jechuudha. Isaan kun mootummoota kanneen biroo faana hidhata tolfatanii kan naannolee garaagaraa jiran keessaa walumatti qabamanii jechuudha. Mootummaa biltsiginnaa ta'anii ABO faana lolatti jiru jechuudha. ABO immoo kallattiitiin gaaffiilee saba guddaa Oromoo kana deebi'uu qabuu ka jedhurraa kallattiitiin kan yaadaan hin danda'amne egaa humnaan saba keenya qabannee gaaffii Oromoo lakkoofnee ofii keenya humnaan fi beekumsa qabnuun dinagdee qabnuun deeffachuudhaa qabnaa kanatu akka jedhanii qabsootti seenamee jechuudha. Dhaloota qubeetiin, dhaloota jiileetiin. Dubbii mi'eessuuf miti dhaloota jiilee gaafa jedhamu dhaloota hubate marsaa 3 jaalmarroon dubbateera waan kana. Amma ani yeroo adda addaa kallattii adda addaan kaasee jira. Qabsoon ABO'n itti jiru kun qabsoo boqonnaa dhumaarra jirudha. Ayyaanaan siyaasa ni hubattaa amantee itti yaaddee filattee ka barbaadde ejjennoo qabachuu ni dandeessa. Eekeenis akka dhuunfaa kootti bu'aa dhuunfaa otoo hin taane kanan as jiru haqaan waan saba kanaa daba hojjetamu kamiyyuu of eeggannoof itti gaafatamummaadhaan saaxiluuf saba koof hubannaa uumuuf asin jira jechuudha. Kana keessaa namni ka barbaade fudhata ka barbaade dhiisaa ani itti gaafatama koo dirqama koo ba'eera hamilee kootiif gaarii ta'a nagaa argadha jechuudha. Itti gaafatamummaa akka nama tokkotti lammummaa koo irratti waan siyaasa Oromoo keessatti qooda fudhadhu irratti jechuudha. Wal gowwoomsuu maalmaa wanta ta'u hin jiru. Kuni kan inni lammaffaa siyaasa anama akka Oromootti naasaa jira. Ayyaanaa haasaa kee calqabaa kaasee dhaggeeffachaa hin ture. Ayyaanaa bira deemtanii naasayinaa maal waan akkas jedhamu hin jiru. Ayyaanaa abbaa biyyaati jedhee of ibsaa ture. Ani Oromoodha. Oromoos yoo ta'e immoo naannoo qixxaatu malee kan na caalu hin jiru. Oromummaadhaanis yoo lakkaawwan ta'e jettee kan dubbatte jira. Ani illee niin qooddadha kana. Eekeen Oromoo guutuudha haadhaan abbaan guddaa sadarkaa biyyaatti illee ka beekamu jechuudha ta'uuf ibsa. Kanaaf as kanatti maal jechaan jira nu abbaa biyyaati jechaa jirra gama biraatiin. Abbaa biyyaa yeroo jennu immoo waan Oromoof Oromiyaa Oromummaa qofa otoo hin taane Itoophiyaa humti mataan isheeyyuu kan keenya qooda keessaa qabna. Gama biraan maal jechaa jira? Hiree murteeffannaa wanna haasa'amu irratti yeroo haasofnu yoo barbaanne biyyittii waliin tursiifna hin feenus yoo ta'e immoo keessatti of hin arginu yoo ta'es immoo gaggeessuullee ni dandeenya. Dirqamnee otoo hin taane feeneetu waliin hiree ofii murteeffatama jechuudha. Kan ammoo kam keessatti galma ga'ama? Qabsootiin galma ga'amaa jechuudha. Qabsoon ABO kan sagantaa siyaasaa ABO irra jiru sun hiree murteeffannaa self determination kan jennu sun isa kana kallattii. Waan tokko isin yaadachiisa. Mootummaan Itoophiyaa biltsiginnaa kan Abiy Ahimediin durfamu ABO alaabaa kana dabalatee sadarkaa paarlaamaatti shororkeessaa jedhee moggaasee jira. ABO'n gaaffii saba Oromoo isa beekamaa sana gurguddaa sana afaan Oromoo waa'ee Finfinnee kan kana fakkaatan qabateetti saba isaa faana wal utubee kuffisee kufaa jira jechuudha. Kana bakka ta'ee jirutti shororkeessaa jedhamee jira jechuudha. Egaa amma gaaffii gaafachuun deemaa jira. Agartanii sababaani kan ABO deeggaruuf murteeffate. Eekeen sababni koo musa kana jechuudha. Gaaffiin Oromoo waggoota 60 illee jedhu gama mootummaa biltsiginnaatiin yeroo haasaa. Gaaffiin Oromoo gurguddaan sunniin bakka hin deebinetti ABO'n immoo gaaffiin kunniin deebi'uu qabu hin deebistu yoo taate utuun si loluu dhaba mataa malee utuun si arguu garboomee bitamee hiree koo ati murteessuu hin dandeessu saba koo garboomsuu hin dandeessu gahuu qabaa dhumachuu qabaa ka jedhuun dhaloonni silaa hireen isaanii sadarkaa addunyaatti waan baay'ee ta'uu jiru ture. Har'a saba isaaniitiif lubbuu isaanii qaalii aarsaa gochuutiif of kennanii jechuudha. Kana caalaa namni kan namaa godhu hin jiru. Kana deeggaruun immoo seexaa galatoon. Kana deeggaruun immoo seexaa hamilee qabaachuu qofaa jechuudha. Hiika biraa hin qabu. Nama ta'uu qofaa jechuudha. Itti gaafatamummaa of ta'uu qofaa jechuudha. Ani eekeen hamilee maaliin nama naaf du'u nama dirree irratti naaf lolu tokko lama jedhee tarreessee ibsee waan itti manaa ba'ee meeshaa kaase.
immoo akka nama quba qabaataa achi as dhufeetti siyaasa Itoophiyaa. Karaa nagaa siyaasni cufaa akka ta'e filannootiin Itoophiyaa keessatti hanumna qabutu Itoophiyaa bulchaa jiraate. Any ruling class until Abiy Ahmed. Humnaan aangoo qabatanii isaa booda baankiif taankii dhuunfatu isaa booda waan dippiloomaasii foreign policy tolfatan bifa sanaan wannoo jedhu. Kabira gama tokkoon akka yaaddan barbaada. Okay, just say assume there is no Abaa Wobo, OLF, OLA. Then what? Gaaffiin Oromoo deebi'a. Abaa Woboon hin jiru. No war yeroo jennu amma utuu Abaa Woboon hin jiru ta'e no war ka jennu kana sadarkaa Oromiyaatti Oromoo keessatti naasofnu jechuudha gama biraati. As simple as that. Hayyee gaaffiin Oromoo deebi'a. Bareeda gaaffiin Oromoo deebi'a yoo ta'e immoo bakkuma amma Abaa Woboon jiru kanatti gaaffiin Oromoo maan deebi'i? Abaa Woboon harka mootummaa bilchiginaa qabee jira gaaffii Oromoo kan deebise. Really? Wanneen akkasii ilaaluun akkaan murteessaadha. Kabira lola obbolaa ka jettu tokko akkaan deemti lola sirnaati ka jiru. Hinumayyuu seenaa Itoophiyaa keessatti Oromoon qabsootaa keessatti siyaasaa keessatti sabaa lolee hin beeku. Sirna lola. The one we call just the Habasha ruling class. Ammallee ilaalchuma sanatu deemaa jira waan ta'eef. Waan sabboonummaa. Haasaa kee OBN argeen ture caqaseen ture ayyaana. Sabboonummaa sabaa fi sabboonummaa Itoophiyummaa waan jedhamu. Miti. Sabboonaa akka eekee saba isaatti keessatti of ibsutu Itoophiyaa illee kabachiisa sadarkaa addunyaatti. Kanuma jechuun barbaada galatooma. Fayyaa ta'e eekee wanti cimaa dubbattee gaaffii gaarii kaasteettaa gaasarratti amma riflektii tokko riflektii gochaa deemuun ni rakkisa garuu isa dhumarratti kaaste sababiin irratti dubbadhe. Namni akkuma jetteetti Waboonis kan lolaa jiru kan jalqabas akka Oromootti qabsaa'uun itti jalqabame gaaffilee sabaa waan jiraniif gaaffilee afaaniin gaaffilee abbaa biyyummaa of bulchuu gaaffilee hiree murteeffannaa sabaa gaaffilee daangaa Finfinnee dabalatee gaaffileen kuni warri keessaa hammi tokko deebi'ee jiru qabsoo darbee waggaa 50 keessatti. Waggaa 5 kana keessattis warri hin deebinees guutummaa guutuudhaan kan hin deebinees kan ciraa masaayyuu hin deebinees jira ta'a. Garuu gaaffileen kun gaafa deebi'anii dhumanii sabni tokko eenyummaa isaatiin ni boona garuu akka qabsoo siyaasaatti akka namni tokko sila jechaa ture kiyyaadhaan itti fakkaata bulchuu keessatti immoo galuu irra jira. So ideology ta'ee Oromiyaan biyya ofii of dandeesse taateennaan sabummaa fi biyyoolessaa sabboonummaan biyyoolessaa fi sabboonummaan eenyummaa yookiin ethnicity wal bira dhaabbata jechuudha. Waan and the same ta'a rakkisaa miti. Garuu hiree murteeffannaa uummata Oromoo Itoophiyaa kana keessatti Oromoon gaaffiinsaa guutummaa guutuutti deebi'ee fi itti fuufa taanaan akka Itoophiyaa akka naashinaalitii isaatti isatti boonuu irratti wanti isa rakkisu hin jiru jechuudha. Gaaffii biraa hin qabu waan ta'eef isa jechuun Oromummaa isaanii dhiisaa irraa maqabatu hin ta'in eenyummaan isaa bakka jirutti ta'ee siyaasaaf garuu itti fayyadama keessatti oolchuudhaaf itti qabsaa'uudhaaf wanti ga'u wanti ta'u hin jiru jechuudha. Gaaffiin sun guutummaa guutuutti gaafa deebi'ee jedhu. Amma achi akka hin jiraanne Waboo qofaa otoo hin ta'in warra ABO yookiin KFO otoo hin ta'in mootummaan iyyuu ni amana jedhee namoonni mootummaa keessa jiran iyyuu deebi'eera jedhanii ni amanu jedhee yaadu. So isan dubbadde. So sabboonummaan kuni from ethnicity, from ethnic based to sovereign gaafa bakka ta'e irratti nationality kuni instead of ethnic nationalism it will be more focused citizenry nationalism yookiin biyyoolessa kan ta'e irratti xiyyeeffachaa deemaa gaafa deebi'uu fi kan Oromoo qofaa otoo hin ta'in kan hundumtuu gaafa deebi'uu fi nation building suni akka nation nationality irratti boonuutti nationality irratti siyaasa hojjechuu irratti ga'ama jedhee fuulduratti ilaalladhee waan dubbadde malee bakka amma jirru kan calaqqisu miti suma ibsa gochuu fi warra ilaalleef immoo dhaqanii ilaaluu danda'u xinnoo kukkutamee dhiyaata yeroonis waan gahaa taaneef natti fakkaata I don't know garuu yaada isa fakkaata akkasumatti hubadhaa jechuu fi Tulluu. Okay, galatoome ayyaana waan carraa kannaa kenniteef mucaa magaala xiqqaa tokkoon argeeyyuu dur
baga nu guddattee amma dhimma uummataa irratti hojii hojjechaa jirtaa galatoomii. Gara dhimma haasaa jirru kana yeroo dhufu I think bakka lamatti addaan qoonnee ilaaluun barbaachisaadha. Tokkoffaa right away rakkoon lafa jiru maa inni rakkoon guddichi jechuun lolli mataansaa lolli jiraachuun mataansaa rakkoo guddaadha. Kan isa caalu immoo kanuma lolli jiraachuu caalutu immoo uummata keenyarra jira jechuudha. Isaa fi loluma mataasayyuu bakka lamatti addaan qoonnee ilaaluun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata akka kiyyaatti ani. Amma wanti ifatti irraa haqameen dubbatame tokko uummata Oromoo kan hiraarsaa jiru kan jireenyaa fi dhabama gidduu seensise du'a sababii rasaasa miliqee deemuun lola keessatti uummata irra bu'ee uummata fixaa jiru moo du'a intentionally itti yaadamee akka sirnaatitti uummata fixaa jirutu uummata kana rakkoo hamaa keessa seensisee kan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma beekamu mootummaan amma jiru kuni I can quote Dr. Daanyachoo Asaffaa dhimma Prime Minister na mariisise jedhu tokko irratti Machiavellian irraa maal barannaa jedhee na gaafatee gorsee jira jedhee isaa dubbatu dhaggeeffadheera. Machiavellian uummata hacuucanii sodaachisanii ajjeesanii saamanii hiyyoomsanii sodaachisanii of jalatti bulchuudha yaanni sun jechuudha. I think rakkoon uummata Oromoo guddichi lolli akka jirutti ta'ee lolatti nan deebi'aa na duraan jarjarina lolli akkuma jirutti ta'ee rakkoon uummata keenya amma jireenyaa fi badii keessa seensise sirni kuni uummata keenya na deeggaruu diddan yookiin immoo dhimma yaada biraa yookiin ideoloojii biraa deeggartan jedhee uummata jumlaadhaan hidhuu ajjeesuu hidhaadha mana hidhaatii baasee ajjeesuu fuullumatti immoo maasaa jalaa gubuu gotaraa gubuu hidhaa keessatti dararuu kanneen kan buqqisuu gandaa buqqisuudha gara magaalaatti buqqisuu kanneen amma kan irra caalaatti uummata keenya rakkoo keessa naqe jechuudha. Ani amma wanni jechaa jiru lolli rakkoo miti jechaa jiru garuu kana amma mootummaan kun ilaalcha yookiin ideoloojii isaa dirqisiisanii hacuucanii cafaqanii uummata of jalatti hiyyoomsanii kaan ajjeesanii lafarraa fixanii bulchuu kana at least osoma marii kana biraayyuu hin gahin yoo dhiibbaa irratti hin goone ta'ee mootummaa kan irratti yoo kana dhiisi at least uummata nagaa kan hin hidhatin kana gochuu kana dhiisi jennee fuulleetti itti deemnee namoonni deeggaranis ta'ee kan hin deeggarre kana dhaabii jennee yoo kana dhaabsisuu baanne wanti amma waraanni dhaabatuun kunuyyuu waan ta'uu miti jechuudha ayyaana. Maaliif kun waan fuullee mul'atu waan ragaa qabu waan maatii keenya irratti ganamaaf galgala ta'aa jiru kana kana dhiibbaa irratti hin goone taanaan on the other side akka waan waboon uummata kana kolaataraala qabsiisee jechuudha. Waboodhaan wal loluun waan tokko uummata jalatti fixee garuu eegasii waraana dhaabaa jennee yeroo haasofnu we are encouraging the government system. Sirna kana encourage gochaa jirra jechuudha. So ani maaliif akka kanarraa dheeffamuuf naan galu ayyaana. Maaliif ati mataan kee maaliif irraa dheessita kanarraa? So uummata nagaa at least hidhattoota mootummaatiin jumlaadhaan hiitanii jumlaadhaan najjeesina. Addabaabaa irratti najjeesina. Uummata maasaa irratti hin gubinaa intentionally. Ani waan hin haasa'u hundi isaayyuu waan intentionally hidhattootaan godhamudha. So kaan mana deemtanii makiinaa dhaabdanii hin saaminaa. No, yaada kiyyan bitadha ayyaanaan nan jajjirsi. No, daqiiqaa tokko minitii tokko keessa fixaa. Okay, nan fixaa. So kanarraan dheessinu mootummaa encourage gochuun hin qabnu. Ani kan lammataan lola. Lolli mataa isaa jiraachuun isaa dinagdee balleessaa uummata darara beekamaadha kuni lolli dhaabbachuu qaba. Garuu akkamitti dhaabbataadha? Kuni kan dhaabbachuu danda'u maaltu lolatti nu fideedha jalqabumaayyuu.
Uummanni Oromoo amma mootummaan jiru kunis osoo kan amma dhimma Finfinnee dhimma afaanii maaloo jedhan kana deebisee sirriin ta'u. Maal uummanni Oromoo kan barbaadu mootummaa ofii ijaarrachuudha ofii isaatiin. Kuni lafa hin jiru wayyaana woona dhageessu ta'e. Kuni lafa hin jiru lafa ittiin danda'amu uummanni mootummaa isaa ijaarrachuu hin danda'u maaliif alternaatiivii dhiyaachuu hin danda'u lafarratti impossible Baqqalaa Garbaa dubbateera dhageessee jiraata jechuudha. So nu mootummaa fi ijaarsa dhimma uummataa deebisuu danda'u akka haalli ittiin ijaaramu yoo lafarratti kan ta'e waboo jechuun qabnu dirqama mootummaan kun sirnas yoo kan jijjiiru ta'e ofuma isaatiiyyuu keessuma taa'eyyuu osoo sirna jijjiiree jiraate dhimma uummataa miti kun jechuudha. So uummanni wanni barbaadu dhimma ofiisaa ofiin murteeffachuu maalirratti dhimma diinagdee irratti dhimma human rights hirmaannaa siyaasaa diinagdee dhimma hawaasaa dhimma misooma aadaati irratti uummanni ofii isaatiin haala ittiin murteeffatu haala ittiin mootummaa gaaffii isaa hundaaf deebisuu danda'u ijaarrachuu irratti kuni lafa hin jiru haga kuni lafa hin jirretti loli dhaabbachuu hin danda'u. So kana haala kanaan dhiibbaa irratti hin goonu taanaan baay'ee rakkisaadha. Sa'aatiin nan geenye asuma irratti hin dhaabaa galachuun. Okay. All right. Sa'aatii dheeraa fudhannee beekanii yaada kee akka goolabduufan cal jedhee. Ati amma isuma jalqaba irratti obsee kan jedhamtu dhiyeessitee xinnoo tasgabbiidhaan dhiyeessite maa'inni naagala waan ati jettu uummata irratti wanti ga'u jira amma mootummaan poolisiin qabu mootummaan Itoophiyaa poolisii Oromoo ajjeesuudha akka poolisiitti fudhatee kan deemsisaa jiru kanadha jettee amanuu dandeessa ta'a jechuudha. Akka Machiavellianii kanatu gaggeeffamaa jira. Mootummaan uummata Oromoo ajjeesaa jira jettee amantaa. Sanaaf immoo gaaffii namoonni si gaafachuu danda'u namoonni mootummaa deeggaran. Isaan immoo waa'ee waboo maal akka dubbatanii ni dhageenya. Waboon kanadha sanadha shororkeessaadha namoota akkas godha maallaqaaf jedhee kana godheera jedhanii maqaa waboo irratti waan isaan godhan jiru. Waboonni hin baddu taanaan Oromoodhaaf rakkisaadha jedhanii waboo irratti dhiibbaan godhamuu turreera jedhanii warri dubbatanis jiru. Directly warri akkas jedhanii mootummaan maalaa godhuree wabootu akkas godhee Oromoo ta'ee Oromoo irratti akkas duulee jedhanii isaan immoo akkuma keetti wanta jedhan qabu ati immoo akkuma obsee silaa waboo bira dhaabbattee amma gaa wanta uummata irratti gaa jiru jettu kana uummata irratti kan geessaa jiru isa mootummaa qofa akka ta'ee fi waboo minimize gootee dhiyeessita understandable akka deeggartoota understand isin goona garuu middle irratti namni jiru waan lama keessaa tokko gochuu danda'a namni giddu galeessa ta'ee akka sabaatti qaamoliin kana lamaan iyyuu siyaasa isaaniitiin abbaan ta'e bakka barbaade dhaabbatu tokko bilisan baasaa jedhu tokko bilisa baatee tahaa jedhu sin dagaagsaa jedhu waan barbaade haasa'u akka siyaasaatti hojii isaanii irraa kan argaa jirru garuu bu'aan isaanii du'a uummata keenyaati dararama uummata keenyaati. Lamaanuu qawwee qabu lamaanuu isa biraatu rakkina jedhu jechuudha. So giddu galeessa taate taanaan tarkaanfii lama qabna. Ani lama keessaa tokko filadheera. Tokko itti dhiisii lamaan isaaniiyyuu itti dhiisii wala haaleelanii kan du'u du'ee uummannis akka ta'u ta'ee abbaan mo'atee bulchuu jedhanii itti dhiisuudha tokko. Lammaffaa immoo itti dhiisneennaan uummanni keenya inni dhumaa walitti dhufanii rakkina isaanii adda addummaa isaanii yoo hiikanii jedhanii sababa qabsoo kanaan sababa bulchuu kanaan lamaanuu Oromoo maqaa waammatanii kana gidduutti uummanni dhumaa irra malee lafaa ka'ee callumadee dhaqee nama mana keessatti bakkuma ta'anitti Harargee keessatti Baalee keessatti Jimma keessatti bakka rezistaansiin akkasii amma kan jirreetti Oromoon jira Oromoodha guututti 100% namoonni garuu balballitti banamee ajjeefamaa positionii tokkodhaan fi dhiibbinaa jedhii chaaptarii sadumaarra geenyeerra tamsaasni fixneerra jedhanii marii keessatti sootoo ta'anii haasa'anii kana godhu miti lamaanuu itti dhiizii lamaanuu walaa waxaliniitii kan moo'ee ammoo abbulshuu sirriitti waraa duguugani jennee irraa taa'uu hin dandeenyu.
Uummata keenya irratti kan akkamitti abidda dhiisnee teenya. So kana filannoo hin qabnu. Lolli dhaabbachuun irra jira positionii kooti. Positioniin kennaaf hin ta'u ayyaanaa. Ani mootummaa kanatu balleessaa qaba. Mootummaan kun akka ka'u akka galagaruun barbaada. Woboon akka moo'ee biyya bushuun barbaada. Sanadhaa primary goaliin koo yoo jette asii fuuldura hin dhaabbadhu. That's it. That's your position. This is an entirely different position where I am pressuring both sides to come to peaceful negotiation and resolves because my people are paying the heavy price, regardless what your political propaganda from both sides are saying. So I will stand in the middle. So middle kana irratti gaafa nama waamu isaan isa kanatu balleessa meeshaan baadhu qawweenaan itti dhaadadhu kuni qawweenaan dhukaasu kuni baay'ee miidhaa uummata irratti hin geessu fi isaati beekaadha. Anis baay'ee armiin koo maaliin koo baay'ee sirrii seera qabudha. Namni tokko maqaa kootiin namni miidhamu hin jiru jedhanii lamaanuu ni dhaaddatu akkas haasa'uu jechuudha. Okay, I'm not going to be in one side. I choose not to be on either side. That's my personal choice. And people are joining me in calling to stop war, cessation of hostilities, cease the fires. Both sides should suspend firing at each other and advancing at each other. Let's come to negotiation now. Yeroo sadaffaatiif walitti haaduuf nuudha. No ayyaanaan maaliif dhufee olola oboo naaf hin oofu yookiin maaliif ayyaanaan dhufee olola PP naaf hin oofu jedhanii gaafachuun ni danda'ama. Garuu achi keessatti hin lixus hin godhus. Amma lolli dhaabbatutti. Gaafa lolli dhaabbatee for the right price lamaan keessan keessa for the right price I will work with one of you. Lola keessa ba'aa garuu jalqaba. Isa so Difama ayyaana gaaf durillee na daawna kutte ani amma it's government policy yeroon ani waan cafee keessatti dubbatame sitti himuuf jedhu na kutte gaaf durii qurxummii balleessuuf it's okay government policy jechuun kee dogoggora hin jenne qurxummii balleessuuf bishaan gogsuudha kan jedhe qaama mootummaati. So akka poolisiitti jira yommuu ragaa barbaadde wannoo naa ergi barbaadu ragaa isa sanaas hin barbaadu in amantaa sirriidhaan siin jedhee waan itti amantu ati akka nama dhaabbadee garruutti amantiin kee waan itti amantu suni amantaa keeti waan ati ololos haa ta'u dhugaas haa ta'u ragaas qabda haa ta'u okay good for you irregardless of where you stand the fight between these two parties is affecting my people. I stand with the people and I want the war to stop in Jechajara. So, achirratti ani simormu hin danda'u ka. Maal eenyuun ta'een simorma. Amma PP no toddu fe simorma. Kana miti sanatu jedhame maaliif jedhame jedhee simormuu ni danda'a. Ani simormuu hin danda'u sanarratti kan simormu lola narraa dhaabii irratti wal mormina malee maaliif akka lolli deemaa jiru I believe you that you have a full understanding and conviction that you are supposed to fight. That's why you're fighting. Inni sunis siin mancaasee biyya lafaarraa balleessuun Oromoodhaaf bu'aa akka qabu amanee gochaa jira. Rakkina akka qabdu ati akka hin taane Oromoodhaaf waan hin taane akka taate amanee socho'a. I'm not going to stand against him. Woboo ta'ee isa loluu hin danda'u, PP ta'ee isa loluu hin danda'u. Wal mormii akkasii keessa hin jiru. An gidduu ta'ee lamaan keessan iyyuu dhaabaati lolli keessan dhaabbatu siyaasa keessan hiikkadhaadha. Wal ajjeesuu keessaa ba'aadha. Positioniin sun immoo siif hin ta'u taanaan I fully understand jechuu fi fayyaa ta'e raajiitti kun. Hallelujah, dhumarratti naga'e. Amen. Anyway, as you said earlier, ani toopikii marratti naasaa toopikii keessaa ba'uun barbaadu. Otu toopikiitti seeniin immoo waa lama hin jedhu. Tokko boleessi ko'ee keensila kaasee ture. Duula wayiin argaa ayyaana bira deemtanii naasayinaa maal ka jedhan tokko. Yaa jamaa mana teediidhaan haasofnaan abashaa biran deeminaa jettani. Mana iddoo biraadhaan haasofnaan mana keessanitti koottaa yaada keessan gurguradhaa jettani. Yoo Oromoo bira dhufnee waan garaagarummaa Oromoon qabu wal dandeenye teenyee haasofnes rakkoo. Maal goonume warra akkasettani. Ruumii 90tu banamee TikTokii kana irratti toopikii taane jechuudha. Kana balleessuu danda'uu qaba. Ati aniif ayyaanaa wal wajjin akka hojjennu hin barbaaddu yoo ta'e Oromoo sakamiif qabsoof taree Oromoo lama gidduu Berliinii gamoo Berliinii dhaaba. North Korea fi South Korea godhanii East fi West Germany godhanii saba tokkotti siyaasaan taphatamaa ture. Kanaaf Oromoo gidduutti dallaa dhaabuu haa dhaabu. Yaada garaagaraa qabaachuu dandeenya. Walitti dhufnee yaada kana qabna innee dubbachuun gaarii. Isa kan akkasitti naa fudhadhaa. Yoo mana Oromaa dhaquu irratti haasofna innee haasofna akkasitti fudhadhaa.
Namnis immoo akka nama loon tiksuu eegee nu qabee siyaasaa nu fudhachiisu hin jiru. Yaada keenya ibsannaa yaada isaa ibsataa hundi keenya jechuudha. Kanaaf eenyu akkasitti na hubadhaa. Lammaffaa personally akkasitti haasa'uun natti hin jiru garuu personally ani I'm requesting in front of like 700 people and si wajjin one-to-one interview barbaada. Ejjennoo kee baruun barbaada waan ta'eef. Maaliif hin kaasa kanaa waraanni barbaachisu irratti walii galle. Garuu ayyaana there is something. Amma isin lamaanuu gar tokko deebi'aati boodan gar tokkotti goraa jette. Gaafa nu haamnee cagannee qonnee facaasnu nu wajjin hin jiraanne gaafa injifannoo sanaa koottee dhufeen akkas godha yoo jette hin ta'u. Kanaaf dhugaan iddee lama hin jirtuuti. Iddee dhugaan jirtu sanatti citanii frankly yoo wabootu rakkoo qabate akeeka adeemsa waboo rakkoo qabate waboo sitti rakkoo qaba jechuu yoo mootummaa qabate sitti rakkoo qaba jechuu waboonis rakkoo qaba mootummaanis rakkoo qaba jedhaa kan deemnu yoo ta'e qubni namaallee wal caala iddoo wal caalu qaba waan ta'eef allaa gochuun gar tokkotti gaariidhaan jedhaa torbanis dubbadheera irra hin deebi'u toopikitti hin deebi'a. Lola jenna sila eekeen kaaseera. Warri mooraa tokkorra jiru waan wal fakkaataa kaasnaa beektaa. Lola yeroo jennu lola isa kan maadha lolli. Lola dirree irraati conventional waarii gorillaa waarii waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru haadhiis nume waraanni bilisummaa Oromoo gorillaa waarii geggeessaa hin jiru haa jennu asiyuu. Bar lola gorillaa waarii kan kaase gaaffii siyaasaadhaaf. Hawwal lolaa jiru akeeka siyaasaadhaaf. Hawwal lolaa jiru ideoloojiidhaaf. Otuu amma cessation of war godhamee dubbadheen ture idea yeroon kaasu kanaan dura yaana yaadattoo ta'e designated area irra kaampeetu hin taane designated area irra haa turu waraanni bilisummaa Oromoo mooraatti immoo haa deebi'u waraanni mootummaa warri immoo iddilee ta'anii poolisii maalee haa ta'u hojii iddilee haa hojjetan jetteetu keesse idea nammas wal lola akeeka siyaasaadha kan wal lolaa jiru lola dirreetti kan nama geesse akeeka siyaasaadha gaaffii Oromoon qabutu qawwee kaasise. Otuu gaaffii Oromoon deebi'u sun deebi'a ta'eeti namni qawwee kaasuuf suusii qabu hin jiru. Gaaffiin Oromoo kun immoo otuu abaa'oo moobootu kaase ta'e waggaa 50 irraa ilmoo qilxuu fi jaarraa abbaa gadaafamaaf qawwee kaasanii bosona seenan. Gaaffiin Oromoo waggaa 50-60 irraa qawwee kan nu kaasisetu jira. Isa keessaa maaltu nu deebi'e? Isa keessaa maaltu hafe? Kaalkuleeshinii kaane. Isa keessaa kan hafe sinziree akkil jedhee afaan Amaaraatiin gaafa hin dubbatu. Wanti gaaffii Oromoo keessaa taakku tokko deebi'ee hin jiru. Kanaaf Oromoon gaaffii faandamentaalii qaba. Yoo gaaffiin Oromoo faandamentaalii deebi'e barbaaddu abaa'oo bootiin, barbaaddu PPtiin, barbaaddu Tigireenuu dhuftee adeebistu. Oromoon rakkoo irraa hin qabaatu. Oromoon kan jedhu jiru gaaffii Oromoo faandamentaal sun yoo deebi'ee ka jedhudha. Lola dhaabuu qofti gaafficha hin deebisu. Gaaffiin hin deebi'u ta'e immoo nagaan hin bu'u. Nagaa fi haqni wal duukaa deema. Haqa hin qabdu taanaan nagaan hin dhufu jechuudha. Oromoon immoo Itoophiyaanis nagaan argattu. Innatti sila waa'ee sabboonummaa kaastee gara sitti dhufa. Kanaaf waan Oromoo qofaa dubbattu maaltu sin gashe waa'ee Itoophiyaa jedhu namoonni. No, Oromoon yoo nagaa argatte malee Itoophiyaan nagaan argattu, Oromiyaanis nagaan argattu yoo Itoophiyaan nagaa argatte malee jechuudha. Vice versa taateef baateera cause and effect. Kanaaf lola yoonni kun oo dhaabateeyyuu lola ideoloojii jira. Kanaaf lolli siyaasaa sun hiika argachuu qaba. Deebii argachuu qabaadha. Noorii kana xiqqoo suspiciously ilaalee namni maaf hin jedhu ka jedhu irratti waa jedhama san bira. Warri noorii labsu kuni baay'een isaanii dabballoota mootummaadha. Kanaaf ayyaanaan mootummaa baabsaas hin jedhu. Maaliif sitti fakkaate noor warri jedhu kun waan akka mootummaadha seera tasgabbeessuuf. Ummatichi eenyutu lola kaasuu qabaa jedheetu consult godhee evaluate ta'uu qaba. Eenyu bira jira? Ambassaa Udirshaa Maangaanoo. Eenyudha kan lola yeroo jennu lola kana hiika kan kennuu qabu eenyudha? Lolicha keessatti immoo kan shoora guddaa taphataa jiru eenyu kan jedhu madaalamuudha feesisa. Namni lola hin barbaadu. Keessumaa
nuni naannummaa labsuu fedhee miti. Ijoolleen lixa Oromiyaatii maatii keenya waggaa 4 guutuu gidiraa argaa jiru. Kan mootummaanis nurraanoo shine kan PP miti faannoon nu fixe maatii keenya. Kan namni biraa akka wadala harree waarraan washuu dadhabanii naan iddee fedhee dhufee nu ajjeesutti jiru silaanutu qullaa buusee iyya ture nagaaf. Garuu inni nagaan akka jedhamu kanatti hin dhufu waan ta'eef isa kanarratti xiyyeeffachuutu nama feesisaa jechuudha yeroo puush goon. Gama biraatiin ammas stakeholderiin nagaa fiduudhaaf taatee muuvii tokko gaafa hojjetamu hundumtuu taateen galsa baharii mataa isaanii qaban taatonni kun xaba mataa isaanii qabu. Yoo taateen tokko keessaa hafee sirriitti hin taphatiin hafee ergaan fiilmii sanaa galmaan hin ga'u. Qabsoo Oromoo keessattis taatonni bu'aa qabanitu jiru. Uummatichi iddoo qabaa, jaarmiyaan siyaasaa iddoo qabu, hayyoonni iddoo qabu. Warreen kun hundumtuu collectively Oromoo nagaa argachuuf haati Oromoo boo'icharraa daddabaleen dubbadha. Boo'ichi haata Oromoo Jaalmarroos, Daawudis, Mararaas warra ijoollee Oromoo keessa jiranis hin caala. Boo'ichi Oromoo hafuuf collective responsibility to face. Garuu collective responsibility fiduu fi mootummaatu ga'ee leencaa qabaa. Amma Tanzaaniyaa irratti gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo gaafate lafa jira. Yoo isan deebisoo ta'e maaf lammaffaa araaraaf dhaqa? It's quite obvious. Compromise godhuutu feesisa jechuudha. Mootummaan compromise godhee gad bu'ee gochuutu isa feesisa jechuudha. Nan fixa daqiiqaa tokko miti. Kanaaf iddoo puush godhamu yoo puush hin goone deebii argachuu hin dandeenyu. Mee ayyaana namni as keessa laalu namni 700 isinitti murteessu. Mallattoon nagaa addunyaa kanarratti waa sadiidha. Macaafa qulqulluu, Quraanaa fi alaabaa adii. Ummati keenya Oromoon beeki kitaaba qulqulluu baateetu laphee keessa rasaasaan dhaamee maxxanfamaa jira beeki. Waldaa keessatti. Isa kana dhaabe yoo hin jenne maaltu fida? Maaltu nagaa fidame yoo isa kana puush hin goone? Nagaa kan Baayibilii caalaa baatee deemu jira akka ija keenyatti arguu jiru. Kanaaf kana kabiraa dhumarratti waan hin jedhu maqaan dha'een tasila obboleessi keenya daggaluma keessa ciqilfatanii kan jedhu tokko waan ceerii qabullee Oromoo irratti hin dubbannu ta'e natti tola. Daggala keessa ciqilfatanii ciisaan jiran murmi isaanii citee warri faannoon naannessitee ittiin fokkortu beeki waraana bilisummaa Oromooti. Lubbuu kaffalaa jira. Kanaaf gad buusnee yeroo qeeqnu gad buusnee gatii kaffalamaa jiru gad hin buusina. Qabsoon kun kan deemaa jiru abidda boba'u jira. Abiddi immoo qoraanootti dabalame malee hin boba'u. Waraanni bilisummaa Oromoo qoraan ta'ee boba'eetu qabsoo kana jireessaa jira. Puushii gochuun collective responsibility fudhachuun gaariidha. Ergaa gosan siin jedhe immoo naaf hin irraanfatini fayyaa ta'a. Okay, fayyaa ta'e Scorpio totoon deemini keeriin buutee waan deebiteef keeriidhaaf hiree laachuun barbaada. Garuu immoo isa interview jedhu miidiyaa bakka adda addaan dhaqa. Namoonni silas waa'ee OMN dubbadhu ani dhaaba Oromoodhaaf maqaa Oromoo waammatee Oromoodhaaf wanta xinnoo tokko akka OMN wanta guddaa miti. Waan xinnoo tokko kan hojjetu iyyuu isarratti fuuldura dhaabbachuus isarratti saaminan yaadu inuma gaaffii as keessatti dhiyaatee maaliif OBN deemtee kan jedhameef deebii laachuudhaa fi dursa OMN fan laadde iyyuu jechuufi malee akkasitti akka hin ilaalamne adaraa keessan dhaaba qabnu dhaaba xixinnoo dhaaba guguddaa hundumaa inuma dhaabna atis akka nama dhuunfaa tokko qofa otoo ta'in akka gaazexeessaas Commander Raajii akka dhaabattan si ilaala gama tokko waan ta'eef akka institutionii tokkotti dhufee interview gochuu nan danda'a. Isa maayini humni faca'uu kana hamanii facaasanii gaafa hamanii dhufanii dandeetti immoo dhuftee mataa irratti akka hin jenne amma bakka qabadhu filannoo kee godhii where is your bet kan jedhudha. Ani natti haafu isintuu hammadhaati nyaadha. Rakkinni tokko jiru walajjeesuma keessa haa ba'amu manni koo dhumuu keessa haa ba'u malee isin bakka hammattanitti lamaan keessan iyyuu hammadhaa nyaadhaa gaaffisaa gaafa dhufu immoo eenyu akka eenyuun barbaadu ni argina gaafa nagaadhaan gaafa milkooftanii innaan bakka abbaan milkaa'u malee ayyaanaatu isin kadhatee isa hammattan barbaadamu isintu ayyaanaa kadhatee kan hammanne kanarratti kottuu hojjedhu waama jedhu isa gaafa waa arginu ta'a lamaan iyyuu gannaa ta'ani rakkina tokko hin qabu. Manni koo qotee bulaan manni koo inni dadhabaan haadholiin fa'aa akka jetteetti mana amantaa keessatti akka rasaasan uumuunsa waan baay'ee dhageenya waan sukkanneessa waan baay'ee dhageenya
kuni uummata keenya irraa akka qolamuu fi hojjedha. Kuni ta'eennaan hammadhaati nyaadha. Nus egaa akkam akka taanu rabbiitu nu beeka jechuuf raajii keenya interview sanas I look forward to it. I'm happy. Just communicate. Bilbila koos qabda waan ta'eef communicate goona. Which war isa jedhu which war the war you're talking about? Beekta which war akka ta'e. The war cause qaba maal jedhu everybody's talking about cause. I'm not questioning your cause. You might be right, you know. Your opponent might be right. My cause is right to me. My cause is you guys should stop shooting at each other by all means. So akeekni siyaasaa qawwee malee inni kamne hin jiru. Akeekni siyaasaa qawwee malee inni kamne hin jiru. Filannoo sabaatiin deeggarsa sabaatiin gaaffii sabaa akeekni siyaasaa kuni kan sabaa waan ta'eef sabni deebisuu ni danda'a jedhanii yaada. Amma akka arginutti muuxannoodhaan wanti deebi'aa jiru hin jiru. Warri nagaadhaan falmanna jedhanis biyya keessatti ammamsi wanta dimokiraatawaa argataniiru. Connection relationship hin jiru kana hin agarsiisu kana hin calaqqisu waan ta'eef of course amma wanti jiru sirraa wanta qabu relationshipiin suni siyaasni keenya dimokiraasiin keenya institutioniin keenya kana rakkina qaba. Garuu isa hojjennee isa sirreeffannee isa irratti walii galtee uumamee mari'atamee yeroo amma barbaade haa fudhatu. Kan hin sharafamu jedhamu haa sharafamu anaaf. Haati tokko duumannaa hin sharafamu jedhanii isa gaggaban akeekni sun sharafamuu naa wayya. Kan addaddummaan keenya. Nama tokkoof inni sharafamuu mannaa amma baamii barbaade haa duu kan jedhu jira. Isa keessa jiru. Haa sharafamuu deebi'eemmoo maxxanee sochoofnee akka barbaanne fooyyessinees itti deemna malee namni tokko jaartiin tokko haati tokko mucaan tokko duu kumaatamaan miti namni tokko lama duu mannaa kan sharafamee booda sirreessinee uummataa wajjin itti hojjechuu naa wayya anaaf akka nama tokkotti. PP'n dhuunfachaa jira no worry kana kan jedhamu PP'n maaliif dhuunfachaa jira? Nu higher percentage mootummaatu dhaabutu irra jechaa jirra iyyuu. Itti gaafatamummaanis mootummaatu caala jechaa jirra. Maaliif dhuunfachaa jira gaafa jennu qaamni waboo deeggara jedhu akkamitti miidiyaa kanarratti akkamitti akka wal qeequu fi achi deemtee fi as dhuftee irraayyuu akkamitti akka wal dhiibuu argaa jirta. Amma akka as keessa dhuftanii haasoftanii gaafa baatanii siyaasa tokko warri deeggarteen waliin deeggartanii ayyaanaatti hidhattanii haasoftan jedhamee maal akka jedhamu atis dubbattee ta'a waanuma arginuudha. Maal jechuudha akka malee wal tiksuu kunatu jira. Sodaachuutu jira PP waan hundumaa fudhatee no worry PP caalaa eenyuuf fayyada? Waboodhaaf fayyada. Otoo dulli kun dhaabbate nagaadhaan otoo dubbiin hiikame PP caalaa wabootu itti fayyadama. Uummata Oromootu tokkoffaatti fayyadama. Sabatu itti fayyadama. Garuu qaama hidhate keessa wabootu caalaa isaarraa fayyadama jedhanii yaadaan. Garuu deeggartoonni PP fudhatanii kana gochuu ni danda'u namni isaanitti dheekkamu baay'een hin jiru. Waltiksuu kanatu waan baay'atuuf miidiyaa irratti kanatu jira jedhee yaada. It's for everybody. Everybody uummata Oromoodhaaf wanta ta'udha. Siyaasa wajjin wal qabata baay'ee hin qabu. Akkasumatti akka hubatamuun barbaada. Fayyaa ta'e ulfaadhu keerii dubbadhuuti achi gara Skorpiyootti deemna. Ayyaa nagalatuun carraanaa kenniteefi ani jalqabarratti kan hin jechuu barbaadu nageenyi ilma namaaf barbaachisaadha. Garuu nageenya kana akkaataatti barbaannuu fi nageenya kana qaamni hin barbaanne kami jennee adda baasuus barbaachisaadha. Jalqabuma kaasnee yoo dubbanna ta'e yerooma yuunivarsiitii Dambidollootii kaasee Sagaleen keenya dhokkate. Ama. Okay, amma deebiteetta. Barattoonni yeroo gara yuunivarsiitii Dambidollootti barachaa turan sanatti shamarran achi keessaa filatanii qabanii jiru jedhanii paarlaamaa keessatti dubbachaa yeroo turan sanatti hoogganaan waraana adda bilisummaa Oromoo bahuudhaanii ibsa kennee ture. Wantoonni kun qaamni sadaffaa seenuudhaanii wantoota kana qulqulleessuu qaba. Akkan yoo nagaa barbaanne yoo wanti Wallagga keessatti taa'amaa jiru kun yoo mootummaan nagaa barbaadate qaama sadaffaa galchuudhaanii waan kana qulqulleessuu qaba jedhee yeroo adda addaatti dubbachaa ture jechuudha. Lammaffaa irratti an akka gaaffiitti maaliif mootummaanii wantoota Wallagga keessa ta'an yookaan wantoota Oromiyaa
naannoowwan adda addaa keessatti taa'aman kana maaliif qaamni sadaffaa akka inni seenee ilaaluu hin barbaanne. Lammaffaa irratti ammoo neetworkii maaliif cufa? Yoo mootummaan dhuguma nagaa barbaadatee bilbila neetworkii wantoota adda addaa maaliif cufama? Maaliifi wantoonni hundumtuu ifaaf ifa maaliif hin taane jechuudha. Sadaffaa irratti kan hin jechuu barbaadu yeroo marii nageenya habuu jedhame marii marsaa tokkoffaa irratti yeroo jarri nagaaf mariif ta'anii Wallagga keessatti waraanni fe'amee ergamaa ture. Waraanni yeroo mariif ta'ame jedhamee haala marii irratti taa'amaa jiru nageenya habuu jedhamee taa'amaa jiru irratti waraana bobbaasuudhaan Wallagga keessatti akkasumas Tuulama keessatti uummata keenya fixaa turanii jechuudha. Lammaffaa irratti immoo yeroo waraan ammas marsaa yeroo lammaffaa jedhame yeroo hoggansi waraana adda bilisummaa Oromoo bakka argametti yeroo mariif ta'anii waraanni yeroo suma gara Wallaggaatti fe'amee ergamaa ture jechuudha. Dhuguma mootummaan yoo nagaa barbaade maaliifidha yeroo isaan nagaa barbaanna jedhanii meeshaa lafa kaa'anii gara nagaa dhufanii maaliif waraana bobbaasee uummata keenya irratti maaliif waraana bobbaasuun barbaachise? Yeroo sanattidha marii marsaa lammaffaa irrattidha haati ilmi kee bosona jira jedhamtee kan mana hidhaati baastee ajjeefamte jechuudha. Sadaffaa irratti kan hin jechuu barbaadu mootummaan amma aangorra jiru dhuguma nagaa barbaada yoo ta'e abbootii gadaa karrayyuu yeroo tokko jimlaadhaan ajjeefamanii jiru. Waan isaaniirraa namni gaaffii gaafatus hin jiru, waan isaanii namni dubbatus hin jiru. Mootummaanis kanarratti ibsa takkallee hin kennine jechuudhaani. Kanaafiyyuu wantoonni kun mootummaan nagaa barbaada yoo ta'e qulqullaa'anii deemuu qabu jechuudha. Kanaafiyyuu waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan hoggansi yeroo adda addaatti gabba'uudhaan akka qaamni sadaffaa seenee wantoonni Wallagga keessattis ta'amanii bakkoota adda addaa keessattis ta'amanii akka qaamni